دابون بكنتان نما دابا هيسا تاون فولنا ما برنا ما دابا harkana maatti hiixachuu bira nama geessa nama gaddisiisaa nama boochisa gaafa waraana Tabuk Madiina irraa kiiloomeetira 1000 fagaata akka waraana biraa iccitiidhaan qabameen deemamne fagoodhaa qophaahaa jedhanii himan ummanni hedduun gaafa qophiitti seenu warri hiyyeessaa waan ittiin qophaahan dhabane dhufanii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam waan ittiin qophoofnu maallaqa nuu kennii jennaan rasuulis waraanaa qoodanii waan qaban dandeenye nama hundaa kennu achumaan gaafa dhabanu ni boohanii quraana keessatti maal jedha ijji jaraa imimmaan buuste maaliif dhabuurraa kan ka'e waan ittiin bobbaasan waraana waan dhabaniif dhabuun bakka khayrii irratti gaafa namni waa godhatu nama keessaa hafuuni nama boochisa nama gaddisiisa malee waan ittiin boonanu miti jechuudha akka muslimaatti mataa ol qabannee diinii keenya wal'aantummaa fiduudhaaf barbaachisaa hojiin rabbiin mu bakka muslimni jiru hunda addunyaa irratti bakka kaan nadaaji godhe bakka qonnaa godhe bakka kaan albuuda godhe bakka muslimni jiru hundi waa jira otu makkaa hajji warra dhaqxan otu saa'udiin hiyyeessa dadhabdu wayii taateewu haramuma sana irratti kaabaa irratti uffanni uffifamu sun otu hin jiraanne shaklaadhuma sana otu dhaqxanii argitanii masjidni jenereetaran qabu intiniin qabu addunyaarra cinqiinsaa rakkisaa ture barana hajjiidhaaf makkaan bakka hajjii sanatti elektirikiin mootummaan saawudii fayyadame elektirikii Itoophiyaan guutuun qabdu wal qixa aljaziiraa irratti riippoortii fayyadamu Itoophiyaan guutuun wal qabduun elektirikiin makkaa qofatti otoo hin qabaanne yoo jedhaga akkana namni gaafa dhaqu sana bakkaan akkasiin bir kaabaan akka kana otoo qabaanne mustawaa diinii keenyaatu duukaa ol ka'a sadarkaa diinii keenyaatu ol ka'a otoo hundi keenya iyyuu maaltu na dhibe taane hiyyeessa taane hoo diinii keenya hin kuffifna diinii keenya nama biraa akkatti tuffatu godhu kaayyoon diinii babal'isuun kaayyoon bilisummaa maallaqaan yoon deeggaramne faayidaan qabdu bilisummaa maallaqaa yoo hin qabaanne waan barbaadan barachuudha jettanii hojjechuudha jettanii farankaan yoo sin hambise akkam ta'a kanaafuu rabbiin waa hedduu nuuf uume diina islaam keessatti islaamummaan hojii hin tuffanne akka bara Umar ibn al-Khattab sahaboota wayitu salaatanii balbala masjidaa taa'u subhanallah alhamdulillah jedhu Umar itti dhufee maal hojjettu jennaan zikrii godhaarraa eega salaatanii fantashuruu jedhe rabbiin maal hojjettu ka'aasi jedhe alangaadhaan are torban nufuus achuma taa'u ammas dhufee are torban sadaffaas itti fufanii callise baytal maaliin dhaqee maallaqa hammamtu jiraa jedhe gaafate itti man namoota kana naa lakkaawaman jara kana waraanatti ramadee hunda jaraa dirqiidhaan fuudhee safaraa xaabiyaa geesse nama tokko mana akka tajaaratanu maallaqa baatii jaha waan ittiin nyaatanu maallaqa kenne lafa qonnaa kenne meeshaa qonnaa kenneef salaata yeroo salaataan ala masjida dhuftaniinnan wattaaddara jara kana irratti hirmichaa fudhaa jedhan ajajame ummanni itti dhagahame warra ibaadaa godhu Umar masjida ari'ee jedhanii Umar itti kaani Umar hin dhagahu jedhe achumaan booda jarri kun dirqama wattaaddarri dirqisiisee hojii baran qabeenya horatanii amma maatii horatanii ijoollee argatanii maal jedhan jarri rabbiin jara sanarraa halaalu saantima xixiqqoo nuti darbatanii ni akkanaa kan otuun arginu dabarsanii oolanii jedhan har'a of danda'anii maatii horatanii ijoollee horatanii akkana ta'an sahaabaa tokkotu rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam bira dhufee haadha manaa nafuusisaa jedhani maal qabdaa jedhani waan qabu jedhu akkam waan qabdu waan qabu jedhu callisanii mana keessa maaltu jira jedhani akka minxaafii way kan itti rafu way jirti isii jira innan dhaqi fidi jedhani fidi masjida dhaabbatanii eenyuun irraa bita kanaa jedhani tokko diinaara tokkoon hin bitaa jedhe caalbaasiidha inni tokko lamaan hin bitaa jedhe hin gurguruu jedhan tokko sadi jedhe hin gurguruu jedhan namni diinaara sadi ol kaffalamu gaafa dhabamu
isa sadi jedhatti gurgurani rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam achuman sahaba sana waamani bakka gabaa deemiti jedhan qottootti muka muranu biti jedhan baddaa kana ni beektamiti achirra muka burtaa gabaatti gurgurtaa torbii lamaaf balbala masjidaa takkasina garree jedhan kana gurguri namichi maallaqa sassaabbate amma haadha manaa fuudhii jedhanii hojii jalqabsiisanii jechuun of danda'i jedhanii karaarra buusanii harka duwwaar namarratti hirkatanii ani mu'minaan hin jiru yookiin harka namaa ilaaluu dhiisuudha namatti hirkatanii ka'anii immoo waan akka kanaa hin jiru of danda'uun waajibaa diinal islaam keessatti namni tokko nyaata nyaatu hunda keessaa wanni caalaani sadaqaa mana rasuulaatii miti yookaan mooliidas miti nyaanni caalaani harka ofiitiin dafqa ofiitiin waa wajjatanii nyaatantu rabbiin bilatti namaa caala dafqa ofiitiin waan hojjetanii nyaatantu namaa caala akka muslimaatti waan guddaa hawwaa mee nabi suleymaaniin jedha maal jedhan rabbiin mulkiin gaafatan rabbiin mootummaa naa kenni mootummaa akkamii laa yanbagii li ahadin min ba'di ana booda nama tokkoofillee mootummaan kennini mootummaa addaa guddaa naa kenni jedhan haraama gaafachuu kan kennuuti rabbi akka muslimaatti waan guddaa kadhachuun amma namni maal jedha namni tokko waan khayriin ooleef waan gaarii argate jechuun maali jedhan rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam haadha manaa gaarii tokko mana bal'aa jedhan lama konkolaataa ittiin deemu yookaan waan ittiin deeman kana qabaachuun khayriin argamuu mallattoodha jedhan mana bal'aa jedhan bal'aa kan jedhe anaa miti rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam bal'inaan himani mana bal'aa kan ittiin deemanu bareeddu bara kana konkolaataa bareeddu haadha manaa gaarii sadan kana wal bira qabanii himani akka muslima tokkotti akka miti ni'imaa rabbiin nu oole itti fayyadamuun nurraa eegama akka maallaqni faayidaa hin qabneetti haasa'uun sirrii miti faayidaa qiimaa hedduu qaba Usmaan ibn Affaan amma yawmal qiyaamaat kan maqaan isaa dubbatamu maaliif sababa birriitiif fabira jira maallaqa barbaade diiniin barbaade hunda fuulduree fida jeeshul usraa waan barbaachisu maallaqa baase biiri roomaa bitee kana godhe waan adda addaa dalage rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam gammadanii irra ammaan booda Usmaan waan barbaade dalagu rabbiin biratti sammiinuu jedhan maal hojjeteet maallaqa qabu diiniidhaa baaseet awwal salfii dhaabbachuunis miliyoonara ta'uunis wal jalaan faallessine Usmaan amma keenya maal yoo sooressatay masjida irraa baqata yoo imaana qabaate immoo biizines irraa baqata kanat wal faallessee nama rakkisaara ulamaa durii yoo fudhattan sooressa turan Abu Haniifaa fudhaa Bukhaarii fudhaa miliyoonara turan Abu Haniifaatu maallaqa hedduu qabu namatu biizinesa dalagaaf qaxaramee bu'aa irraa walii qooddachuudhaan Abu Yuusuf jennaan mazhaba Hanafii kan babal'isani darasaa qabu ijoollummaadhaani abbaan Abu Yuusuf imaamu Abu Haniifaa jalatti hin qara'in jedhe ari'an maaf guyyaa muraasa eega kitaaba qara'in booda dhabaniin meerra gurbaan sun eessa deemee jedhanii gaafannaan abbaatu dhawwee akka hin qaraane jedhan abbaa waamanii maa qiraatii dhawwitennaan ati masjida teessee qaraasiftee biizinesni kee alaa namni dalagaara mucaan kun yoo fiiggate malee maal qaba harkaa olii gadi fiiggate waa argachuu qaba kanaafan dhawwee jennaan guyyaatti fiiggatee maal argataa jennaan maallaqa hammanannaan anatu kafalaa waan inni fiiggatee argatu haqara'u jedhan haala sanaan mindaan kafalanii qaraasisanii abbaani Abu Yuusuf itti dhagahamuu dide maal jedhan Abu Haniifaa mucaan kan kee kun bakka guddaa gahaa kallattii qiraatii kanaatiin bakka guddaa gahaa warra khulafaa'otaa waliin taa'ee nyaata sadarkaa nyaatu addatti sadarkaa sana gahaa jennaan abbaan baay'ee keessan seenne birriin kafaltu kafallaan haa ta'ugaa jedhe gale kanaan hojii rabbi immoo Abu Yuusuf kun kabu'aan Abu Haniifaa mindaatti baasanii itti kafalaa qaraasisan kun guddatee sadarkaa olaanaa gahe bara khaliifaa Haaruun Rashiid qaadii qudaat godhamee filatame akka fedhifate ministeera jechuudha ala kana waltajjii adda irratti nyaanni qophaa'ee waliin gaafa nyaatanu Abu Yuusuf nyaachuudhaaf harka hiixatanii kolfani maaliif kolfitonnaan Abu Haniifaani
ija sammuu isaatiin guyyaa hadhaa kana dur argee jedha. Abbaan koo garuu hin liqimfamneefi jedheeru san. Sadarkaa kana gahaa jedhe Abu Haniifaan akkan as gahu kana ija sammuutiin dur argee. Kunoo har'a Rabbiin asiin naan gahee jedhan. Imaamu Bukhaarii fudhaa sooressa jabaa turan miliyeenara turan. Hadiisa kana hunda yeroo deemanii barreessanu eenyutu duniyaa isaanii danda'e. Biizinasa namaa waliin dalaguu qabeenya maatirraa aalanii warra naggaadeetti kennanii bu'aa waliin argatu. Qissaa tokkoon isinitti magaaf tokko Imaamu Bukhaariitu diinaara 20,000 markabaan fuudhanii waa bituudhaaf bakka wayii deemu. Gaafa deemanu markaba irratti muslimni tokko waliin dhaabbate muslima. Eessa deemtuu jennaan magaalaa kanan deema. Maaliif deemtuu jennaan waan akkanaa bituudhaaf. Hammamiin bittuu jennaan 20,000 diinaara. Jechuun saantima warqee jechuudha. 20,000 qabanii harkatti qabdanii deemtu namichi kun egaa maali muslima ta'e akkamittan harkaa fudhaa yaaduu jalqabe. Maallaqa maqaa maal jedhee shofeerii markabaatti kaapiteenii bira deemee diinaara 20,000 na jalaa badee namni hundinuu naaf sakatta'amuu jedhe. Amma isaan qabsiisuudhaaf ala dhufanu shofeeriin markabaa nama hunda sakattaanaa namni tokko diinaara 20,000 badee jedhan. Gaafa Imaamu Bukhaariin arganu namicha sana maallaqa kana fuudhanii isaan bishaanitti naqani. Sakatta'amanii maallaqni sun dhabame. Namichi nan argadha jedhee kana hunda godhe ija jabeenya keessa namichi eega sakatta'amee dhabame wamaa siin goonu gaafa jedhamu Imaama Bukhaariitti dhufe deebi'e. Ati nama guddaa akkana kan hadiisa meeqa him ati sii sobdha jedhe. Imaamu Bukhaarii maal jedhanii an hadiisa rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam sahiha kan ta'e adda baasuudhaaf qorachuudhaaf umrii koo guutuun maqaa koo eegee jedhan. Yoon maallaqa kana waliin qabame yoo bicete shakkamaan ta'a jedhan. Sakattaamee harka koo irratti argame. Maallaqni haqa koo ta'us ati sin nyaattu ani sin nyaadhu kanaaf bishaan keessa naqee. Argitanii tokkoffaan miliyoonara turanii lammaffaa maqaa ofii eeggachuun innumtuu umrii koo guutuu hadiisa rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam sahii gabaasuudhaaf maqaa koon eeggataa ture jedhan. Warra durii gaafa ilaaltan Abdurrahmaan ibn Awfin fudha. Abdurrahmaan ibn Awf seenaa islaamaa keessatti miliyoonara guddaa nama ture. Gaafa hijiraa godhu Madiinaa irraa Makkaa irraa Madiinaatti qabeenyi hunda harkaa saamamee harka duwwaa gale. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam ansaaraaf muhaajiroota gidduu obbolaa godhan. Obbolummaan eenyuun qaqqabeefi Sa'ad ibn Rabi'aa qaqqabeen. Sa'ad ibn Rabi'aan maal jedhanii ati obboleessa koo islaamaati. Haadha manaa laman qaba tokkoon si hiikaa ni fuutaa. Qabeenyaan qaba bakka lamatti qoodaa siifan kennaa jennaan Abdurrahmaan ibn Awf maal jedhe Rabbiin maatii kee irrattis qabeenya kee irrattis barakaa siifa godhu. Bakki daldalaa eessa bakka gabaanatti mul'isi kanuma qofan si gaafadhaa jedhe. Bakka gabaa gaafateeni hijiraa tokkoffaa irratti biizinasa jalqabe. Hijiraa bara 9ffaa waraana Tabuuk irratti namni maallaqa guddaa kenne lammaffaan isa. Argitanii waggaa 8 wayii keessatti zeeroo irraa jalqabee biizinasa dalagee miliyoonara ta'e. Abdurrahmaan ibn Awf warri hajjii deemtan Madiinaa warri deemtan mee lafa qonnaa waqfii Abdurrahmaan ibn Awf jedhaa gaafadha. Waqfii kenne amma hadhaa eeganni du'e waggaa 1411 amma hadhaa waqfii inni qabeenya isaa kenne irraa tamirri sassaabamee gurgurama. Kiiloo tokko riyaala 150 irraa binnee dhaqne. Sahabaadhuma beeknu sun istiraatiijiin isaa itti fufa jedhee waqfii adda addaa kenna. Hoteela Usmaan ibn Affaan balbala Madiinaarra kan jiru dhaqaatii hoteelli Usmaan eessaa jedha barreeffama argite. Usmaan nama biraanti waqf Usmaan ibn Affaan amma hadhaa balbala masjida Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam irra jira.
warrikum maalin beekamani maal dalagal jennaan sooressa ekonomistoonni islaama waan Abdurrahmaan ibn Awf seenaa keessatti siiraa keessatti maallaqa isaa jedhamee dubbatame hunda lafas warqees qabeenya isaas hunda utuu gabaa hadhaatti bahe jedhanii hisaaba godhan biliyoona doolaara biliyoona 660tti tilmaamame warri tokko tokko biliyoona 609tti tilmaaman utuu har'a gabaatti bahe addunyaarraa biliyoonarri tokkoffaanii amma eenyuuni Jeff Bezos 120 bahe inni amma jiru sahabaan sadarkaa kana gahe al tokko diiniini hiyyummaa kana kan faarsu goonees waan gurguddaa hawwurraa hafuu miti zakaa kennuu qabna karaa halaalaan dalaguu qabna waan diiniin barbaadeef akhiraatti bitachuudhaaf kaayyoon isaa malee lafa duwwaa kuusanii qabanii wajjiniin du'uufi miti isa taanaan akkuma qaaruun sana ta'uudha garuu diinii ittiin nassaranii kaddamanii ittiin jannata bitachuudha kaayyoon isaa haala kana keessatti hubannee diinii irratti ofirratti cimsinee harka namaa laaluun qabnu of danda'uu qabna of danda'uu qofaa miti miliyoonara ta'uu qabna diinii keenya kan nassarnu gaafa kana taane haala kanatti yaadnee hojjechuun nurraa eegama kallattii tokko tokkoon yeroo ilaallu musliimoonni duniyaa irratti amma kanaa miti bakka hunda deemaa rabbiin waa hedduu muslimaa godhe muslimni garuu immoo hin jiru karaarra hiyyummaadhaan achiin nu seenanii diiniin keenya cabaara achiin nu seenanii tuffatamaara masjida magaalaa roobee keessa jalqabamee qorqorroon jiru hin jiru markazni jalqabamee dhaabbate magaalaa adda addaa keessa hin jiru eddee deemtan hundinuu ahlal khayrii barbaada nu ahlal sharriidha yeroo hunda ahlal khayrii maallaqa dhabnee xumuramuu dhabe miti kun hundinuu otu maallaqa qabaanne barsiisaa sadarkaa addunyaa tokkoffaa finnee qaxarra injiinara sadarkaa addunyaatti finnee qaxarra asfaaltii sadarkaa addunyaatti qaxarra kunuu jenereetarii baddeenuu rakkiftu sana dhiifnee awutomaatik ofuma otuunuu jira baduu siin dhagahin sana goona waa hedduu maallaqa dhabame rakkinni keenya hedduu maallaqatti rarra kana hundatuma nu godhu maaluuf faayidaa qabdi badduudha jenne immoo deebifne akkana wal suubuun hin ta'u nu barbaachifti abbaatti ta'uu qabna cimnee argamuu qabna yoo sadarkaa sanatti argamne malee diinii keenya nassaruu hin dandeenyu al tokko tokko immoo waan jamaa hawwina teenye tokko tokko maal jedha magaalaan kun keenya sun teenya faayidaan qabu sun ankaaree meeqan achi keessaa qaba sana yaadeeti inni jamaadhaan qaban eenyu birayyuun dhuftu an keessaa kaaree meeqan qaba sadarkaa sanatti deemne waa keessaa argachuu malee kun keenya sun keenya qilleensa irratti waan harka keenya hin jiru akka kanaa hin taatu jechuudha kanaafuu cimnee argamnee hojjannee dhaabbannee abbaatti ta'uun nurraa eegama akka diina islaamaatti akkuma sila dubbataa dhufne diiniin keenya hojii faarsa rahbaaniyyaan islaama keessan jiru amaarifaadhaan bahtaawii jedhu islaamummaa keessan jiru warri duniyaan barbaadu ani jedhanii gadaama seenanii maal jedhan wanna kanaan jiru jedha rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam ni hojjattaa ni jiraatta ni qottaa abbaattaa hojii adda addaa biizinasa adda addaa dalagda sadarkaa sanatti diiniin keenya malee inni kun nurran jiru jedhanii achi godhanii deebisanii immoo nama kadhachuun hin jiru kana hubachuudhaan cimnee abbaa taanee hojjannee miliyoonara ta'uu qabna miliyoonara jechuun bara kana guddaa miti finfinnee keessatti kaaree 200 qabaannaan miliyoonariidha amma akka sadarkaan si xiqqaatti yoo miliyoonariitti ol fuudhanii malee miliyoonaruun uumamaa dhabdeetti safara beetal irratti kaareen 200 miliyoona 15 gurguramu akkana maal keessaa qabdi gaasiin isinuu waan qabdu amma isumayyuu sanaa ol niyyachuu sanaa ol kaasuudhaaf deemuu qabna gaafa kana gochuu qabnu hojiin aadaan hojii keenyaa cimuu qabdi of danda'uudhaaf cimuu qabna of gargaaruu irratti cimuu qabna wal hojii barsiisuu irratti cimuu qabna wal qabatanii guddachuu irratti cimuu qabna akkaataa hojiitti uumanu carraatti uumanu barachuu qabna wal barsiisuu qabna wal leenjisuu qabna namoota jalaa kaasan karaa itti mul'isuu qabna yoo sana goone malee namni cillisee eenyunuu namarraa utuu hin argin kallattiin biizinasaa namaan galu namni hundimmoo kufee ka'ee habaratu jechuun rakkisaadha Usmaan ibn Affaan sila dubbannu qissaa tokko seenaa tokko irratti maal ta'e Madiinaa keessa beelli seene
beelli yeroo seenu warri sooressaa takkatu gaafa rakkinaa maayindiseetiin jara maalinni rakkinni jira jechuun bu'aan jira jechuudha. soo giddi badeenaan ummanni kaan badeedha warri naggaadeen akkamittan fidee bu'aa gaariin gurguradhaati yaada. ala gaalli kuma tokko Usmaan irraa dhufu fiiganii Madiinaa utuun seenaan gadi bahanii maal jedhani dachaadhaan sirraa binnaa jedhani gurgurameera kana caalaa dachaa sadiin sirraa binnaa jennaan kana caalaa gurgurameera shaniin sirraa binnaa kana caalaa gurgurameera kudhaniin binnaa kana caalaa gurgurameera sooressi Madiinaa nu eenyu kana caalaa si kaffala jennaan Allah jedha. ummanni beela ajira jedhee gaala kuma tokko irratti fe'e qabeenya fe'ame hunda sadaqaa namaa hire har'a konkolaataa yeroo tiraakarii kuma tokko jechuudha gaalli barasan akkana muslima keessaa warra akkanaa heddummaachuu qabu. zakaan kan kaa'ameef rakkina hiikuudhaaf hiyyummaa hiikuudhaaf malee nama kuma tokko sallafsiisanii qarshii kudhan kennanii hundinuu hiyyummaa keessaan bahu achuma keessa waggaa waggaadhaan salfii irraan bahu. akkas ta'uun qabu hojii uumuun nama shanis kudhanis hojii qabsiisuu irratti xiyyeeffannee wal gargaaruu qabna. diinii keenya kan nassarruu kan kaddamnu sadarkaa ol aanaatti yoo yaadnee wajjanne qofa haala kana hubachuudhaan cimuun nurraa eegama. kallattii diiniitiin shubhaan jiru tokko maal akka ta'e baratamuu qaba. masjidni muslimni ikoonomiidhaan cimuu qaba jedhe asirraa himamuu qaba. akka waan yakka wayi quraana keessatti hadiisa keessatti wanni jiru hundinuu masjida keessatti wanni mamne bita kiristaana keessatti mamma isatti mamma innooti quraana keessa jira innooti hadiisa keessa jira. sahabaatu sa'aatiin gahira waan xiqqoo tokkoon isinii kaasa. Sa'ad ibn Abi Waqqaas sahabaa jedhamu jiru. Sa'ad ibn Abi Waqqaas du'uudhaaf dhukkubsate innaan nan du'a jedhee sodaate. nan du'a jedhee sodaate rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafachuutti dhufanii ennaani maal jedhee qabeenya kana guutuu sadaqaa kennuun barbaadaa jennaan hin kenninii jedhan. harka sadi keessa harka laman kennaa jennaan hin kenninii jedhan. walakkaan kennaa jennaan hin kenninii jedhan heddummaataa jedhan. harka sadi keessa harka tokkoon kennaan harka sadi keessa harki tokko hedduudha haa ta'u kennii jedhani. achiin booda maal jedhan ijoollee kan kee hiyyeessa gootee du'urra ijoollee kan kee sooressa gootee du'utu rabbiin biratti si caalaa jedhan. kana kan dubbate rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam riyaadu saalihiin keessa hadiisni jira. garuu hojii rabbii immoo dhukkuba sanaan hin duune innis eega rasuulli du'anii Abubakar eega du'e bara Umar keessatti seenaa qadisiyyaa dalagee waraana hoggane dheeraa ture. ashara al-mubashiriin biljanna kudhanan keessaa namni 6 sooressa naggaadee sooressa. ammoo rakkinni maal ta'e waa'ee islaama keessatti waa'ee biiznesaa hadiisni dubbatamu baabal buyuu qiraatiin warra darasaa qara'a. darasaan immoo biiznesa hojjetan warri biiznesa hojjetu immoo hin qara'u wal bira darbuu ta'e dubbiin jechuudha. maal ta'e Umar ibn al-Khattab maal jedhe seera islaamaa biiznesa irratti namni hin qaraane gabaa keenya akka hin dhufne barachuun barbaachisaadha. warri daldalanus seeraan nizaamaan yoo barannee hojjanne malee duniyaan nuu fudhattees baduu dandeessi. diiniin qiimaa maalii kenneefi jannatatu hunda caala rabbitu hunda caala. namni waa'ee duniyaa qofa yoo dhagahe yoo diiniidhaan hin gargaarsifamne isa fuudhee baduu danda'a. kanaafuu diinii keenya cimsuun nurraa eegama. magaalaan keessan dudubbeetti hafteetti aspaaltii hin qabdu maaliin ennaan hiyyummaadha onni biraan jiru. rakkina hedduu himattu hundinuu yookiin isintu hiyyeessa ta'e yookiin mootummaadhumatti hiyyeessa ta'e walumaan hiyyeessa ta'an jechuudha. waa hedduutu jira. kanaafuu jireenya qananii jiraachuun isinirraa barbaachisa. rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam tokko shittoo jaallatu shittoonni rakasaan dhufa bitameeti. Umar ibn Khattab maal jedhee namni tokko qabeenya isaarraa hamma harka sadi keessa harka tokko yoo shittoo dhaabaase rakkina hin qabu jedha. sadarkaa kanatti sooressa jirri yeroo hundumaa jismii jalatti waan gaggaarii ammoo shittoo bituu miti jireenya akka rakkinatti nama akkana godharte jechuudha. kanarraa kan ka'e ni'imaa rabbiin nuu kennes isin irratti arguu barbaadaa jedhan.
maallaqa akka hojjetamu barbaada rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii dubbatan qabeenya hiitaniin kaa'inaa akka zakaan qabeenya keessan nyaatee fixuun godhinaa jedhan maal jechuudha callisee baankii yookaan mana keessa yoo maallaqni taa'e nisaabarraa hamma gadi hin buunetti waggaa waggaan irrumaa kafalamu hin dabalu maallaqni zakaan irraa nyaatee akka fixuun godhinaa jedhan maal hojjeta biizinasatti dalagaa sochoosaa jechuudha rabbiin quraana keessatti maal jedha innal mubazziriina kaanuu ikhwaana shayaaxiin maal dalagee ikhwaana shayaaxiin jedhame maal bazzare maallaqa miti maallaqa balleessuun eega akkana ikhwaana shayaaxiina ta'e maallaqni waan guddaa jechuudha ikhwaana shayaaxiin yoo nama jechisiise birrii balleessuun kanaa miti rabbiin keessatti maal walaa tuutu sufahaa amwaalakum maallaqa keessan warra gowwaattiin kenninaa jedhe maaliif hin balleessu gaa waan laafaa miti maallaqni faayidaa qibaan qaba warra gowwaattiin kenninaa rabbi jedhe anaa miti argitanii qiima bakka gaarii oolchuudha yookiin duniyaatti nu fayyaduu qaba yookiin akhiraatti fayyaduu qaba lafa duwwaa bazzaranii balleessuuni fudhataman qabdu mal akka jibbamaa wayitti ilaalinaa karaa yoomal qiyaamaa namundi maal gaafatama waa afurotuun gaafatamiin deemu tokko maallaqa isaa argatte eessatti baafte otu hiyyeessa ta'a jedhame maallaqni gaaffiin kun hin jiru ture egaa waan nu sooressa ta'uun maallaqa argachuun keenya waan hin oolleefi namni hundinuu kana gaafatama waan jiruufi kun waan barbaachisaa ta'e waan nuuf uumameef kana hubadhaati inshaallah hundi keenya yoo bicate miliyoonara caalaan immoo sana ol ta'uudhaaf cima assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh